gammachuu kiyya wallahi nin jaalladha hedduun jaalladha rakkoo kiyya gammachuu kiyya isaanii na hojii quba qabu isaanii hojii iyyuu jira isaanii hojii rakkachuu jira alhamdulillah garuu haa kabajamanii rabbiin umrii haa dheeressu walillee beeku baannu obboleeyyan rabbiiti haa galatamanii jaa laakiin barna jala deemee nalaalaan sagsee nan deemu Kudram, hati ala kedimbo. Ati telepon mugurat ikabanne. Ati tu suute kan wai, nama suute kun wai balle saji. Malin balle sabe Kat na jala buye me kan ibtu batia. Bakka nanti mo hotte na jala dia. Yani ko baga banje. Hati abro dia tije tire. Wallahi wabarakatuh jalatun tu tapi tu kile tu asyama arkafune. Warren Oromo taatanii amantaa biraa qabtanillee baga nagaan nuyi tan isin jecha har'aan tana wanni qabadde isin dhufe gammachuun keenya akkumatti itti fufatti jiraachuudha gammachuu maal qabattee dhuftee killeetu jechuun keessan gaa waan beekamu har'aa wanni qabadde isin dhufe jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya Faatiyaa fi Baal akkuma beekamu gallee martee jirti viidiyoo duraarratti gammachuu ajaa'ibaa ijoollee isii keessatti baga nagaan deebite jechuudhaan gammachuu nuti illee gammachuu qabnu ibsanneeti jira. Kanarraa gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya har'a gammachuu san caaltu san gartee jechaa meeqatti deebtu baay'ee takka ani illee gammadeetan jira. Kanarraa isinis akkuma kiyyatti gammaddan jeen yaada. Kanarraa gaa maali gammadee killeetu har'a maal gammadeetti maal qabatee nu dhufe jechuun keessan gaa waan hin oolamne wanni qabadee isin dhufe. Fatiyaan har'aan tana isii fi duniyaatu asumaanu gaa eenyufa kuno nama dura akkuma asirratti agartan kana akkanatti kuno shaayii dhiyeeffatanii buna dhiyeeffatanii ofirraa jechuudha waan adda addaa kana buskuta keeka kana hunda jechuudha dhiyeeffatanii ofirraa geelatoo isiitii wajjin bakka ofirraa raa godhutti jiran jechuudha. Har'aan tana kuno akkuma beekamu manallee galtee mana manni gaa ugaa dhalaan keessan jedhe ni golgolaa ijaabarra gaafanne ni jiraame ugaa ol seentee jechuudha si jibbisiisa amma gaa mana ol deebitee mana hunda shaa godhanii akkanatti ofirraa fataachuu jiran jechuudha. Maashaallah baay'ee takka gammanne isinillee baga gammaddan isinin jecha kanarraa maaltu jira osoo nutti asin bahin ati akkamitti yookaan viidiyoo maruu dandeessi. Jaaniti gaafii hedduu gaafatanii waan jiraniif kanarraa maal jaaniin isaan isin waan na bira jirtaniif isin wal garraa hordoftoota kiyya baay'ee takkaan isaan jaaladha baay'ee takkaan isaan kabajaa jechuudhaan isinilleen viidiyoo gartee nu waraabdee nagaan ijoolleetti keessatti deebi'ettee viidiyoo nu waraabdee turte. Maashaallah dhugaa baay'ee takka nutillee gammanne akkuma nutti gammanne kanatti isinilleen gammaddee jennee yaanna. Kanarraa har'aan kana gaa kuno duniyaatu biifi jechuudha mana isii dhufteeti walirraa fagoo dhagallaa bakkuma yookaan hoomatee ishee maayyaa ooltaa miti mana Fatiyaa dhaqee viidiyoo nu waraabechaa ooltanii har'aan tana kuno isii bira dhaqeetiin isii wajjin kuno bunaa shaayii godhutti jirra jettee akkuma beekamu yaada qabdu isiilleen ibsattee jirti. Kanarraa gaa Fatiyaalleen asumaanuu ijoollee isii keessatti ibte ijoollee isii taan asin keesse ofirraa fataa jechuu jirti. Manni yoo duraan golgolaa illee har'aan tana kunoogaa itti deebite intalchi dhalaa takka waa alaan hin malle manuma isiitiin turti. Kanarraa baay'ee takka isinillee galatoomaa isin jenna asumaanuu kanarraa kan na dhibee baaroo eessoote baarii sila amma gammachuu tana isaa wajjin odoo jiraatanii an akkama taa'eetti baay'ee takkanatti tola baay'ee takkatti sanatti jedha. Kanarraa baar garuu gaa mee viidiyoo gaa baarillee waan inni jiru walumaan eena innillee amma duree waan dubbanne waan inni dubbatu ta'uu gaa eena jayyaata asumaanuu Fatiyaa baay'ee takka baga gammaddee isin jennaan nuttilleen akkasumatti baay'ee takka gammannee jirra. Gammachuu matan teessirraa qooddannee dhufne anillee narra bunnillee na biriiraatu baatu bunnillee yoo na biriiraatu baate anillee akkattuu keessin kunoolaa keessaan dhuguu jiran kana akkattuu argeetu anillee bakka dhugee jeetii yaada kanarra maashaallah baay'ee takka gammaddanii baay'ee takka namatti toltanii har'aan tana gaa
duranga ijoollee nuti ni golgoloyti kuno arra ijoollee fi nuti illee ifnee jirra duraan ni golgoloyne yaane jirani isin daawutii isaaniiti yoo jenne fudhatama qabaan akka mataa fayyatti kanarraagaa jaallatamtoota fi hordoftoota keenya narra guyyaa gammachuuti kuno warra gammachuuti yenoo hojii qotachuu dhufee kanoo ayyaan hafiizaa duniyaatu asitti argamanii alhamdulillah rabbil alamin kuno warra guyyaa keenya kanaan kan ogee rabbiin galata geemuufi alhamdulillah rabbil alamin jenna silattu video kun kaduraa ture garuu ayyaafaa buna daami maal jaani andideetin asmaanoo jaallatamtoota fi hordoftoota keenya nuti illee asmaanoogaa istiidiyoo teenya kana keessatti waan jiraami haraarraa waan jirruuf aruusaa fa'aa jira tumaasha fa'aadhaani kanumarraa gammachuun guyyaa har'aatiin akkuma jechuudha osoo gammachuu fatihaa qofa osoo hin ta'in arabni rabbiillee gammachuutti jiranii kanatti tiit godhanii asmaanoo har'aan tana aruusa jechuun yoo aruusa jenne hin fokkisu baay'ee takka nuuf jiraaddu isin jenna asmaanoo gaa nuti illee baay'ee takka si kabanya asmaanoo jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya killeetu maal guyyaa qabatee nu dhufaa jechuun keessa waan hin oolamne guyyaa hunda waan gaddaa qabadde isin dhufu osoo hin ta'in waan isin gammachiisu waan isin bashannansiisu guyyaadhaan waan babbareedaa isin qabaddee dhufa isin hamileen itti godhuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa kiyya asmaanuu gaa hordoftoota kiyya dhugaa anilleen wanni haalaan jidduun biisiin godhe ni beeytanii haaluma jireenyaatti jidduun biisiin godha inshallah guyyaa takka yookaan yoo nu mijaa'e waan kanaa miti waan ni gartee nama qofalchiisu waan babbareedaa asirratti istiidiyoo tiyya kanatti qabaddee isiniif dhufa kanarraa isin maal godhuu qabdan waan isin godhuu qabdan isinitti himu isinuu ni beeytan dhugaa ni beeytan isinuu kanarraa warri nu jaallattan illee asmaanuu mee warri killeetu ni jaallannaa haalaan si jaallannaa inni kun ni jaallannaa warri jettan mee lakkoofsa tokko naaf barreessaa namni immoo killeetu argaa isaan feenu isa kana numaan feenu jettan lakkoofsa lama naaf barreessitan kanarraa oromoon tun hangam takka na jaallatti hangam takka jechuudha yoo namni sooshaal miidiyaa kanarraa xiqqishoo dhibaa'ee yookaan isinirraa viidiyoo isiniif maruu dhiisee isinirraa badallee killeetu sun eessatti badee jee namni na barbaadu yoo namni tokko jiraate namni sun nu bira badhaasa qabadee yaada akka mataa kiyyaatti kanarraa isin nu jajjabeessuudhaan subscribe like share godhuudhaan hamileen itti godhuudhaan nu jabeessaa isin jenna asmaanoo warreen gartee nu dubbisuu feetanillee asmaanoo kunoo dhuftanii nu dubbisuu ni dandeessanii waan feetan yoo gaafatan kunoo isiniif deebisuudhaaf qophiidha yeroo teenya aarsaa kafallee isiniif asitti argamuu kiyya waan isin nu gaafatan waan isin nuuf dalageettan an isiniif dalaguudhaaf uf qopheesseen jira kanarraa immoo isin subscribe like share godhuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabbataa hamileen itti godhaadha akka nuti gartee guyyaadhaan waan gartee bum isin godhe isin kofalchiisu isinitti tolu isiniif fidu na bira dhaabbataan isin hin jaa kanarraa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.